Ganama subiin dhiisee deemee beekte ijoollee ganama subii san silaa rabbi hirribni naa boqote. Silaa hirribni naa boqote. Niin deebi'aa waan hin yaadu hin dandeenyeef. Gaafa dura dhufan kaayiroo gubbaa ishii garte amma immoo keessa gabbuutii agartee jirti. Mee keessaafuu warra taariba nama ofu takka maqaa isaanii qabachaa footoo isaanii qabachaa nambara isaanii qabachaatiin dhufee ijoollee hedduu jira kan manarraa baasanii faamiliin guban qabne hidhaa jirtu. Wantoota hedduu kan argu turellee sooshaal miidiyaa irratti akka waan itti sokkitee biyya kana dhufte. Sokkaara nuti irra kaayiroo sokkaara kana dhufuu qabdaa. Sila hanqama dura umrii dheertuu biyya suutii fadda barsa yoo asitti dabarsan namni jijjiirama nama fide jee yaadani beektaa. Akka fedhe yoo namni murannoo qabaate gaa. Ibn haadha ijoollee xixiqqoo tanarraa fagaattee dheete faamiliin teenya gurguddoon gaafa biraa deemne hangam akka nu yaadanii nu beekna. Yoo dalagannee faayidoon jaanis biyya dhufanii irraa dalagatanii faayidoon yoo dalaganneeti yoo ni baranne jaanis nama dalagachaa barachuu danda'u jira. Egaa dhufte YouTube irratti akka duraan irratti hojjechuu jirtu. Kontentiin irratti hojjetu seerkaa wanti jijjiimu moo fadhi daala qabnu haala mijaan qabu. Bu'aa bahiin guddoo hin hankafalu jiru rakkoo fi kana osoo hin ta'in ilmaan kiyya dhiisee deemudha. Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment yeroo mara Forex Entertainment irraa kan itti dhiyaatu qophii Forex Forecast. Qophii keenya Forecast dingaa akkuma barame yeroo hedduu wantoota hawaasa keessatti deddeebi'anii kan isin haasaa turuun keenya ni yaadatama. Akkasuma keessummallee qabannee isiniif dhiyaachaa turree jira. Har'a immoo keessummaa ajaa'ibaa takka qabannee dhufnee jira. Keessummaan har'aan tana isiniif qabannee dhufne nama sooshaal miidiyaa irratti hedduu isin beektan. Sooshaal miidiyaa kanatti wantoota hedduudha yeroo dheeraa dura hojjechaa turee fi akkasuma wantoota hawaasni irraa barataa ittiin bashannanu garaagaraa hojjechaa turedha. Namni har'aa qabannee isiniif dhufnu kan eenyu laata? Nama isinitti himulleen hedduu hanga hunda isin beektanii yaamicha keenya kabajee yeroo ta'e qaalii aasaa gootee as istuudiyoo Forex Entertainmentitti nu argamu katiif hedduu galatuun. أبشر يا سندين قلتوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرم جرتني قبتني في يادا أراوجي ترى صدفة خيا استديو خلت تركمو خيا أما درا يرلو ما سوى جركمين ترى الرجل سويتنا أنا أودي رجل كبات رجل كباتي كلده أنا سنوات سيدين كسيفة توه استنا ما تكا thank you لغا يعني ميديا خلت ترو وأتقدستو نما بيخي وان خنا دلغا نما دقي وزنتين نما بيخي دلغا جو خنين جو خي ساعة كويسة قرأتهم أنا في روات أجد كم فادو تولي مستريا يقاو مخانس سدون كثر نبيه تاني نمن بين يجرو على السوشيال ميديا تيرو إيرا درو نمان مشان نتيجة كسمة وانتو تنبرتي تان كرا كسمة وانتو تنجج بيسان خسرتو نمون بيا أربعة جدا وانتو دا إنسان وجدت تروني أبا منايشي يحسني وجين لتاني وان كرا إنسان وجدت ترون يرو إيرا درو بينا أران تنمو أثيتيكا وني أفيرس wantoota tokko tokko keessattuu kaayiroodhaan dhufuu ishiitti wal qabate amma dura asitti afeerree ture. Har'a hoo kaayiroo gaafa dura dhuftu sana afeerree eega dhuftee hoo akkami kaayiroo kam garte gaafa dura dhufan tan kaayiroo gubbaa ishii garte amma immoo keessa gabbuutii agartee jirti. Mee akka ka'umsa nu ta'utti kaayiroo tana akkami garte hanga ammaa. Ammallee gubbuma siin harkee malee keessa siin agarreen. Akkami? Ji'a meeqa faayidoo? Ji'a saddeettaffaa ji'a takkaffatiin dhufee ji'a saddeettaffaa kana gisee duubaay saddeet ji'a amma taaree irratti hin dhufee. Soobaatii saddeet guutuu bakka itti ishii agarree? Agarree wallaahi. Bas ati kaayiroon akkan dhaga'u kee murtii jireenyaaf nama keessa jiraachuu beekuuf namarraa fayyadamuu beekuuf biyyattirraa fayyadamanii nama barnoota fedhuuf biyyatti baratanii nama jireenya fi firraa jijjiiruu fedhuufis dalagatee biyyatti jijjiiraman jee yaada. Firiidamiinis ni jirti carraa biyya birallee asirraa namni hundi carraa harkannettanii dhufnaa gaayitti fitti jarjareera. Qaadii loon arganne يعني بس نما تتافتوف بيجي تتافتشو تدنداني خيسافو نمني برنوت الرفقوس قوتي برتشيو فيتي إنجلي فانكبي إسلام مانكبي وان بين الدين إسلام أستي برتشو لا فيروتي جنان لي دلقتي جنان لي برتشو دنديسا بيتي نما بيو منا ماتي بيا نما فرسون بيا نما باستي جنبيتي نمني دويو سجلي خنا لقيت كا بيا بهو ملا بيا فرتو أبان يو تتافت فراجي جروني دنداغرو تون بيا بريد تجي يا دك متاخيتي. أوكي هلا. خراب عليك خراب بدأ يوتي قرقل تسكا سن فلانو خيتي زيغله. خراب اللي تشوفي غير سنة جرا ولكن الرجل ده خراب بريدا يو نما سموسا بريدا كل تاتي بيا كل ده بيتو. أوكي أما خناتي أكنا ما بيا عربا بيا برا فكيا خيتاتو يمن تروي توكتي بيا لبين كومبير رجعونو فكيا
أما وني كنا جوف مال بيتا نموني هدو يرو أما فلانو إثاني غير كايرو غرو جرا كذا تو إيجا أكرت نمني أثر أشارة لين غير غير بران أكرت توريه نمني أثير ديمو يغير وري بيجا أربعة براجرو يفنان ثاني بيجا خنا تيجر أما نمني بيجا براجرو karena itu pegang ni asufat ati akrama biyabra deme takau biyabra kade raja rate tokat gol cina abdil tu pakainya namota asufu jirang kana me kairon aku berem tadi stage tadi of course garu akan ni hadir wujur kan ati nama amadu bian tadi me wan kana le to karane أكرمني هذير في الجرم به وقاني خبي خرب ما كرمني هذير في الجرم ولكن نبي بيخنا كذا فكرت تكمل أنت يارا خرطة بعد مثلا لما سديت كعمل تكريسة بيالا ديم تتفكاتها إذا قد دورني كايرو رتيه فتني في الفنيد دلقنا وزون تاني بيصدفات الراديم نادا بيصدفها أنا نمني وري بيصدفات ديمنا جاي سموت تيمير في الجرم sababa takka yoon qabaanne takka namatti yoon qabaanne takka dalagatee maallaqa waan kanaan godhatu yoon qabaanne jarjaree biyya kana yoo dhufe dirqama taa'eetuma dalagatee amata 5-7 tattaafatee warri biyya kanaa tokko asi namni amma sagalii himate takka dhageen beeku beeti hangam takkee galta amma sagal amma 8 amma 10 amma 10 lamuma jaanii yoo waan takka sababa qabaattee dhufuuf bareedaadha yoo waan takka sababa hin qabaatin garuu hindu finan jalan lainno namni bakka fedatu jijjirame itu beredar me gavi tak ketiga du gavi namnu itu semua gavi ta ati semua himta ati kai roku beduf wallahi gavi khana namettu nori irset ati to himu qara itu jirta garu namni dakka gavi tu wallahi gama khaisat ati nama di baul khanini me fi jira taliban indu fe an passporti wayro san qaisati hin arkatini finjuru passporti mbot injuru nagadde yero dertu ege anas jolleti yasla family tane kasu wolen dufna sala yero san qaisa passporti rate ila amma family ti passport kanne segale passporti sababan dabe fin khara talibat indu fe khara khon khara hama la segale khara ni tu fe khon rabbinga akuma khaisa khiyala alhamdulillah rabbil alamin hamtu takana mudan khara khana dufe walakin dufe takana matakan kharakana kharakanatin dufe khota jeni himbe warana gafatu hunda kharana kanan dufe walakin kharan sum bareda me hamada irre hinde minajetin gorsu jira gana fille kanam ni radi mullen fadu khaysafu wara tariba na mofu takataka maqay sani qabacha photo sani qabacha number sani qabacha tin dufe jolle heddu jira kamana rabasani kha family ngoban kamne hida jirtu خنام فيديو ترى دلقوا في انتما الفوتو ساني خنا متسي مالك جنان فاميلي نوزو بون كم نجولتي تكو من الراباسني تي خرا خنا تيم موبلتين تي يعني ديرتني وجرا لدي والله هدا جرتي بكتي ديرتو نانو مامارا خنا خيسا اوكي توبي ما خيسا خرا نجي اسيوفنا جاني مالك خو مشان تمر رابو فتني هدا جرتي ججو سيغلي جولي هدو سيوجو تديم تو اكاسو جولي حسابن كم نسني فين ورا خنا نمبر يسانتي خنا خنا ندو كوبي فدي جرا مراينو ججو ديما تاري بوان جامو بي فدي وتاري بندي من انجان والله لأنه مم خانوس تاريبه رفتي كايرو تاريبه رفتي في نوتيس تاريبه يعني أنت كامل نسيب ربنا by the way تاريبه دراني تبي خامة نتيجة ما تاريبه رفني جنة كرو تاريبه نتوفني في تاريبه نعمات أما تكفى إثيوبيا ما كده تو تاريبني ما همان إثيوبيا ما كده يا إثيوبيا ما كده راهو هنگا السودان رفتي تاريبه يا نتيجة ما كده دراني أكرم بلين أنا فيت غافا نتوفين فينا راه بعض كوريت باسبورتي خيني فيزا دانه تكيت مرنة Sudan غافا تاريبا ماري بيا دانغري يرتو متى ما جانكنا جينو إلما بعد تيار فكاتو كم كيا فكاب مار كنا خير زينت باسبورتي كمنا أكاد زمارس itu وانتي كاغر رونو اسمه دانغ ما إيجيبتي أسلوفول so تاريبا غافا تني دي خاما والمدارس سنة أدا كتير لطي أدا تاريبني توبي ما خير سجرام ما توبي خير سكنا ميلا سودان سينا نجيا ya والله أما ثاني يسدوني بدن أما كافاتي تروفسن وده itu ada video itu lagi tulen kita ngira nam toko wai pun sakiti khana biya pun aku majen nama namni biya khana biya dream itu tak kau biya abjusa itu milki sukar biya sadafa itu ncofi akadoni itu biya khana daya atau ncofi khana biya tanah kalu kalau kafat itu terus namni itu akadaran itu tiga kafat terus itu nanti itu khana nak butuh sosial media aku orang disok kita biya khana itu sukar itu berlaku sukar Lalu itu by the way Tahu ama bijaknya tu akan tu itu, lalu abang nanti berhati mana kita itu kau lawan, dia ini tu mana family fat sokka ni. Sahih. Kairon ni sokka ni. Tahu di Kairon tu sokka. Asokka bijak nandu ni aku tahu wallahi labib. No. Of course, namni kharani rah sokka dia garu, ya ada ramota
خيتو يرو تدرو دفتن رايقله deebisee fi injiraan fakkaatti yaasillee dubbatee jira صحيح irraa dubbachuu illee fedhu deemee haalli ati deeme haalaan anaa fi abbaa mana kiyyaati fi rabbiin qofti naa beeku dhiisaan jaa eega biyya kana dhufte fakkeenyaaf namni tokko adama lama hedduun beekaa biyya kana dhufe ifin galuudhaaf hunda yaalii wanti kun akki duraa yaade sun milkaa'uu fi didee fakkeenyaaf biyya takka waggaa deemu deemtu waan ati imaajin gootee deemtu jira waan ati milkeessuudhaaf dhuftu santu jira wantoota tan akka itti yaadde tan fa'aa hanqattee galuufaa takkaa yaaddeen beektu. abadan galuu yaadna lennu wanni sammuu keessa seef godhadhee dhufe ani xabiyaati jara nama waan takka niin godha giseen jiru godhurraa niin godha itti yaadeetiin godha tureetiin itti yaadee itti ilaalee godha gaafaan biyyarraa deemee kaayiroon dhufa juusan sheeneetiin if duuba deebi'aan na keessa hin jirtu turte kaayiroo maan dhufa kaayiroorraan immoo itti tattaafadheen biyya biraa biyya sadaffaa dhaqaadha malee if duuban deebi'aa yoo faamiliin faamma fiduudhaaf faamilii fiduuf tattaafachuu. Wanni waan kanatti gaafadheefu sababni isaa ati nama akka yaada jijjiiru jechuudha osoo ta'e namni tokko namni faamilii itti badhiisu keessattuu ijoollee tantee akkamitti sooshaal miidiyaa irratti osoo nuti ilaallu laaltee osoo nuti ilaallu dudduuttee osoo nuti ilaallu akkatti godhi jette sababni waan kanaa osoo gaafachuu barbaadee fi sababa kanaati so ijoollee sadarkaa kanatti akkatti iyyateenya dura guddifte san biyyatti dhiifte dhufte korta abbaa manaa keetillee keetuu jaalatee tan argaa turre waan kana hunda achitti dhiiftee waan dhufte jecha isaanii hanga ammaan dhufne siitu deebuu deema moo isaan turuuf deema yaada jedhu wakati gaafa. Tanallee rabbu baraddeessina. Lalu beektii akkatti bulan beekan malee akkatti baangeelan malee akkatti galan hin beekan jaanii waan boru ta'uu deemaa takka irraa osoo hin barbaachisaa miti. Nutu nama miidiyaati yaa isaan dhufanii yaa angalee kun dirqama. Silaa numa mul'ate. Numa mul'atu dirqama nama miidiyaa waan taaneef yoo miidiyaa dhiisne malee mul'achuun isaanii noolamu. Walaakin inshaallah surprise uma taatanii dhiisaa isin. Inshaallah. Waan hundaafuu ammoo yeroo dhiyootti abbaa manaa keetii fi daa'ima ijoollee teeteen walitti teeteen haafitu. Inshaallah. Hawwiin keenya ta'a. Amiin amiin wallaahi hawwii xiyyaasi. Khayidmaan xiyyaatiis alhamdulillah. Amma gaa yeroo tana ati hanga ammaa turtee jirta. Wanti tilaa ati yaaddee dhufti sun fakkeenyaaf biyya kanatti namni akkuma reefu tana kaafne tanii akkaataan itti dhufti sun takkaawwan wanni namni yaadee dhufu sun mijaa'uudhaaf nama biraatiif illee akka wanni kun irraa illee waa hubataniif milkeessuudhaaf hangam ulfaata biyya kanatti. Milkeessuudhaaf ani nama mudura biyya kana dhufeen beeku haganaa dhufu garuu itti qophaa'ee dhufuu qabaan jeeni maaliif nama biyya alarraa qabaatee namni kun as keessa dalagachuun dhufu dalagaaf illee kaayiroo maallaqa guddatti hin dalagne suudii fa'aarra wayyaadha kana dalagaa yoo deebine jechuudha. Walaakin biyya alarraa nama qabaachuun haa ta'u maallaqa dalagattee ka biyya biraa duraan dalagattee akkaawuntii keessaa qabaattee ispoonsara bitachuu haa ta'u waan kana xiqqishu tattaaffiif dura gootee dhufuu qabda. Tattaaffii sanirra yoo ati hojjettu taate yeroo si fudhate jee yaadu waroon akka mataa keetti. Okay. Itu beredara. Dubartoonni keessattuu dubartoonni biyya arabaa jiraatan kun rakkoo garaagaraa hedduu dabarsaniiti waan hedduu ulfaatu. Keessattuu amma nama biyya maantu jirru kana keessatti hanga sun ta'uun deemte malee biyya biraa mana mataan ta'anii yeroo dheeraa achi dabarsanii waan wanti godhanii wanti jaa. Amma namoonni biyya sanitti wantoota akkasii tan godhantaniif mi'aate akka gorsatti wanni irra guddin irra sagantaa kun akka dalagamu barbaadeef maaliif beekta dubartoonni hedduun xiyyeeffannaa isaanii kaayiroo ta'u ati ammoo nama yeroo dhihoo as dhufe waan ta'e jecha hubannoo biyya biraatii fi muuxannoo achi qabduu fi biyya kanatti illee eega dhuftee agartee wal madaaltiftee akka waan kana sirriitti itti himtuuf so dubartoonni maal godhuu qaban amma fakkeenyaaf namni as dhufu deemu namni tokko osoo hin dhufne dura wantoota godhuu qabu jira fakkeenyaaf amma nama argee waan kana hubannoo irraa qabu waan ta'eef maal godhuu qaba namni tokko biyya kana dhufee ani amma sadarkaa informationatti ta'ee namoota nu dubbisanii fi namoota as dhufu yaada qaban hedduu waan hin beekuuf akkasuma namni dhufaa jiran illee qayyaan arguu jiru hedduu dhaabee keessattuu namni biyya arabaa biraa jira mee maal godhuu qaba akka dubartootaaf keessattuu. Wallahi akka dubartootatti keessaafuu shamarran keenya biyya arabaa warri kaayiroo jiru dhiisi akka nama biyya isaanii keessa yeroo tijjee yaada
jireenya si humaan jiru irrakkatan keessaafuu garuu biyya suudii kee qaamaan qabne akkasumas warri kontoraataan dhaqan amata meeqa waan hojjetanii laffa'anii jiraniif yoo laffaatiin isaan laffa'an san amata dheeraa kana keessa biyyeeyyuu mana faa jaarratanii hojii uummatan taate hojii takka rabbiitu irraa si milkeessa biyya sadaffaa dhaqee milkaa'uu osoo hin taane hojii san keessa teesseetis akka nama biyya biraa dhaqee fakkaachuu ni dandeessa irratti hojjedhuun jaan walaakin yoo kan milkaa'iniif taatee maalleenis bakka takka hin ga'inii fi jireenyi karoorri si dirqama biyya biraa deemuu qaba jettee kaayiroo dhufte turtullee yoo maallaqa dalagattee lafaa qabatte biyya kana yoo dhufte jijjiirama numa fiddi jee yaada walaakin warri jijjiirama fidee sammuu isaanii keessa jiru ka dalagatee mana jaarratee dalagaa uummatee maallaqa akkaawuntii keessaa qabu biyyee fi taanii haa dalagatanii hin jaa barbaachisaa miti wallaahi maaliif jennaan namni biyya namaa dhaqee jijjiiramu biyyee fi keessaatis yoo maallaqa qabaatte ni jijjiiramti yoo maallaqa hin qabaanne garuu si dukkanooti beekaan fedhe dandeettii feete yoo qabaatte maallaqa yoo hin qabaanne dandeettiin siisan bilaash taateeti maalleen faayidaan qabu jaan malee maalleen hedduu faayidaa qaba jiru tanarratti yoo ka qabaattu taate hojjettee dalagaan kee bakka guddaa gahee rabbis razzaqee firraa jijjiiruu dandeessa yoo hin dandeenye immoo biyya biraa tattaafachee tarkaanfachuun qabee yotte sababa tokko lafa kaayyattee biyya kana dhufuu qabda silaa hanqama dura umrii dheertuu biyya suudii fad dabarsan yoo asit dabarsan namni jijjiirama nama fida jee yaadani beekta akka fedhe yoo ta'e yoo namni murannoo qabaate gaa kaayiroon biyya dhufanillee itti baxiraananii kara baxiraanumatti deebinees yoo dalagannee faayidoonni jaanis biyya dhufanii irraa dalagatanii faayidoonni yoo dalaganneeti yoo ni baranne jaanis nama dalagachaa barachuu danda'u jira jireenyi asii karaa hundaan itti ilaaluu dandeessa hammishee xiyyeeffannaa kee abdii firraa murinaan jaan shamarran keenyaan ulfaata shamarran biyya arabaa kana dhiisi biyya waa'ee isaanii gisee naasee barin dhaabotte. Disa galatti ulfaadhu mee kana keessatti ammoo wantoota bu'aa bayii akka ammaa dabarsitee fi biyya birarraa kaatee Itoophiyaa galtee Itoophiyaa irraa dhuftee nama faamilii dubbii dhiisee dhufee nama maatiitti jiru wantoota hedduu milkeessuudhaaf tafiyyachaa jiru. Fiicharii fuuldura ifii qofa fattaan fuuldura ilmaan ishiitiif nama hojjechaa jiruudhaati. Kana keessatti immoo bu'aa bayii hedduu dabarsee akka jirtu waan shakkii qabuutti mee kana keessatti mudannooleen garaagaraa mudachuun gaawwan beekamaadha. Maal mudannoo akkam taate mudatte? Mudannoon na mudatte wallaahi rakkoo karaa kanaatii fi rakkoo kaayirootii fi jireenya kaayiroo osoo hin taane ilmaan yaada ilmaanii agarteemi namni yookiin gisee nakkeef duuba deebi'ee ganama subiin dhiisee deemee beekte ijoollee ganama subii san silaa rabbi hirribni naaf kutee silaa hirribni naaf kutee niin deebi'aa waan hin yaaduu hin dandeenyeef duraan deemu jira bire silaa hirribni san naan kutee dhiiroo ganama san hirriba ijoollee dhiyeessan biratti hafee hin ja'a bu'aa ba'iin guddoon ta'e. So amma kana jechuun ati dhufuu qati sheenoo jirte. Sheenootti hin jiru. Laakiin if duuba deebuu karoora hin qabu. Walaakiin akkanattiin hedduu yaadan seena si galee ijoollee yaadni isaanii silaa qannasaa deemuu qabu walaakiin kee dabalaatti deema si galee. Yaalalee ilmooti yoo millee qannasaa. Hedduu basni irraanfattaa guyyaa gisee baatii meeqa ta'e sedha amma kunuu baatii sagal akkuma nama haree ganama biraa deemeti footoo isaanii agarraan boo'eeru. Kophaafaa Ganaa dabalaa. Kophaafaa jiraannaan qulfaafaa keessa jiraannaan dirqamaan numa hin boo'ee wallaahi laa deebisaniifuu bu'aa ba'iin guddoo hin kafalu jiru rakkoo fi kana osoo hin ta'in ilmaan kiyya dhiisee deemuudha. Hedduu ulfaata wanni ilmaanii kuni keessaafuu ilmaan biyya araba dhalatan hedduu jireenyi isaanii ulfaata guddisaan isaanii hedduu ulfaata dhiiga adiidha wallaahi laaziim ilmaan biyya arabaatiif dhalatee jechuudha khayran laffaatee abbaa hojjaran laffaatee bultiin laffaatee waa meeqan laffaatee hedduu ulfaata warri garuu akkana namatti akka gorsiin danda'amu haadhaaf rakkattuus ballattuus akka feete cinqamtuus ilmaan keetii hojii cinqamii wallaahi ilmaan keetii hojii cinqamii malee ilmaan keetirraa baatee ilmaan kee biraa deemtee bultii tee keessaa fagaattee balluu fi tee keessa yoo jiraatte sitti toltu inuma akkam namaan naan jaa maqaa isaa yoo kaase dubbiidha jireenyi isa dukkanaawaa si galee hin gammaddu jireenya kee keessatti dhuguma yoo maallaqa argattees yoo jireenya bareedaa jiraattees akka feetee waan feete amma biitti ala xayyaarri yoo dhaabbatee waan dirqama hirrina niin qaba dukkantina keessa ni jirti maaliif ilmaan kee waan hin dhiisee deebi'u jecha saniifuu ilmaan ifiitii hojii rakkachuun harka kudhan meeqa irra jiru kophaa rakkachuudhaan sila taaribaan ilmaan fiduun taate takka kaanus xiyyaarka qabadde innaa laa haadhee bitarkatu wallaahi laafee yeroo dhiyootti rabbi walitti naa fidu garuu wanni waan kana keessatti data nama yoo jiraate of course ilmoo irraa fagaachuun even haadha ijoollee xixiqqoo tan irraa fagaatte dheete faamiliin teenya gurguddoonuu gaafa biraa deemne hangam akka nu yaadanii nu beekna garuu wanni data nama jiru tokko
ونو ما نتوجه يوتيوب فيوتشر يولي تاني تي في صح إن شاء الله أنا كفاهمتي أبا سباجة بقبني الحمد لله بكثرنا مو أكو أقدي يروم ده نوام فارسة جاي يا في كوفين فارسو بيتو وان نم نندي أرجو وان نمني أنا ما فيديو يا تندلا غيره يدون نركامي وقمتي أكادن ini jole ita treat ko akam te akene handle ko jirenya kana hada male jole tanu jole titikot نادرا إني أسرع قافم ما أنا خايس وجزر روما والله هدو نما هدو دكتي فمو كبوفي نما أبا منا كنا كباجو هدو دكا أصلا أمتي أقرتهم أمتي يرد سندي وترينا من دلتهم أمتي يا برد ما خيركم أنو ودي جوما لبيتا namni takka family ita takka family shifatti firakan namale nama dira ka jolle ditu ko kabi sadarka ditti ما تيجي في بالي سلا تجرني تكا أماني ساتي في بانسا سلا أتشنا بتني هل كنت كين ما لو قمت أتي أبا منا كنا كباجو يا سنجو تنقروا على في أبا في واحد تافل ما سان الرجال تنبي لو قمت أنا مجاب هذا والله يا سنو أوكي كنا برات نمو إيجاترو في يوتيوب براتي أكدران تنتوجي تنجرتو يوتيوب أتي نما وردفوت هدوس كابو كسمنا من هدو وانا توجهتو كتير عندك أو هوي لأن إيجاتو صح والله so وانتو تنمو أكدران تنتوجي تنجرتو حالا جلوتو نجالا بمو سيتو فدنا ده بارو مو خرب برات أبا منا تفي إذن جولتي تفي أمالي تيما كباجو ترتن تيما ترين الدم بانن kontentin itu jatuh share kawan dia jiwo mau fadina mereka belum halat menjangkap family turre YouTube ne kenya gafe mun turre drama ujanna tima kamna kana me tu jira YouTube re tu da wali fojju turre ولكن اجي بيك قال لنا من بيجي خيس يدو من يوتيوب يعني عامل دلقا يوتيوب قبل جروان تيجي اكما فاميلي توا وما فاميلي فلوق خنا دلقو توري اجا نسلو فيغرو د كفايه د جولي ابا مناس بريرا تشربو نجرامي خالي اكات اني يوني نجدتي ما نجدا ام فيديو تي سلكم متنا مريتي سلكم متنا اديت كودي سلكم متنا سجلت تري واهم دورا نلين دبو سيغله ولكن حملتك نجرامي حملك قبل قبل وانت كده حملين سنغمتك يا دا جولتي نجرا غمتك يعني حمل مدلغاتو كوزي خيتا تنمنو كونتنت كريت غلو تكو ثمونتا فريتو في نفاد يعني وان دور برتك زي سبرا دبدي ونكو يوتيوب فاميليتي فاميلي سيوسي تنجرا كومنت تكدا جرا سي بريساني لوان استعمال ما سينداني عملين سي تابا ديسات ديب دسيله سنما في نينو جدغارو دي فما غدا والله العظيم سن رابدين جرا دفتو تو ما دي بام خدونغو دي سي امبرا فون خيدو غو كامباني خيو اون سيتين ترى اتغاو دبا نمن باخرت برمالو جتي تاي في والله دوون برين جرا نندف ان شاء الله تربان مدف خنا رانا يغدا وان بريدو جتي قبدا ان شاء الله so garabaratin me akka saganta kanyalle garad ma di majira akka damsatti fakhetatu dubartoota wala damto yaade me damsa dubartoota abdul muhammad warin damu khaysa warin heedu damu feelwan biya raba warra jiru ya datti fanna gabar badin heedu lenu heedu namari fatani namacina dabbatani family dafis ni rifata warmu media khan rafiu جرني ميديا تبي خلافة أدى كسمة وجي ورم ميديا خنا راو يدور فتني في سجلة نما فيديو ما قدّا كون قدّي سنما سجلت مي سجلة خيسان رفينا وجبوي والله العظيم سنيفو هدو شمرن خينيا تتعفن نويرو بوتن جرني خيسان خيستي تتعفتني ثم تتعفن تيسن بودا عمتها شنامتها جامتها سدي سجل تتعفتني زيرتها فوزون ثاني ما نقول جرا أما تتكامل لما سدي سودي وجراتن تكابي ما فدا بيارا باقي سدلا غافي وراتن أما تانك خنا خيس مال غوني جرا مال لفخاين نجرا فايدة نتورخينيا إركو في ورخينيا مصروفه تكا إلماني في أبا منادي سنتي من إنسان كوفا مصروفه وزون تاني أما تخنا فرا دبرسيتين جرا عمري تيرا خنين بشن لنين خنين أبا منادي وجنجرين خنجران خنين موتي غراج لا قادر رفين دبرسين جرا مالين غودي أما تخنا دبرسي أيه خلوفه مالي لفاقبا يوني فينغلي ومالي ردينغلا جتني جريني خيسان كان خيسا ساعد الدم يفرن تنت دبر سنتنا خيسو توان تكت فايدة كبا غوتني دبر سوق أبدنين جيدا ما في معرف جنان يروم ما خينا من السوشيال ميديا رجالي دلقا في النان تيك توك ما باتر راونا من ركتي إرجي في وان دلقي ولا رخايت شو دبو واحد دجرا بود مو قلتي بوتشيتي وان تبيير على ما تدي باتو دبدي هاريت سمونسي جي كمتي لا تني دو يتشو تين ما نوخ خاتي ما شارلة تيسي خلت دجرا بيجي خيني كلين أركي بيخا سنيفو يرو تيسن تدبر ستن مال قولا دبر سنة وان بورو سفا يدايا دي مالي يرو خلي دبرسن خلين قيسن خبرو توقبا
jettanii yaaduu qabdanii jireenya keessan kada barsin laa fakkeenya fudhadhaadha fuuldura keessan bal'ina rabbi haa godhuun jaan isiniin jaaladha shamarran waan ta'e warra afaan kiyya beekuu guututti bakka guddoo geenyaa kaayyoo qabaanna garuu kaayyoo qabaachuun dirqama beekte murannoos qabaachuu qabdan. Bareedaadha. Itu zakkalatu murfadhu dhumarratti immoo wannan kaatin yookaan osoo sin gaafatin an dabre kaatee immoo kaasuu barbaaduu jiraate carraa diinagdeetiin sagantaa kan godhu. Wannan kaasuu barbaada miidiyaa keessan kanarraa kan nu baddee jira gaafa dura bantan bas sadarkaa guddaarran turre sinigalee fakkeenyaaf akka nama takka nama beekamaadha waan takka yeroo bante beekte amma nuti gaafa yeman turre gaafa akka tiimitti ijaaramnu nama takka beekamaa ana takka fudhanii biraankiin irratti dalaganii takka diraamaa dalesanii fuula keessanii waan kana guddifatan ati beekamaa turteen saa tiktok irratti miti feemas gaafa chaanala kana duree eegalan jechuun kana fakkeenya namni har'aa fudhatu fi naasoo jira hordoftoota hedduun turre wanni isaan dalagan garuu waan kwaalitii qabaatii sagaleenis kaameraadhaanis walaakin akkasuma hojii oromoon teenya tura keessa dirqiidhaa yoo itti fimte malee isin fudhatanii walaakin isin abdii muruu dhabdaniiti tattaafattanii kaanii kaan fiddanii hojjettanii osoo ittanii har'a sadarkaa kana jirtan saniifuu warra miidiyaa irra jiru kalafa jirus haa ta'u jireenya miidiyaatiif jireenya lafaatis tokkuma beeka jireenya lafatti yoo waan akkanaatiin godhaa itti sammuu keessatti of gote waan sayyoo kaayyoo irra kaayattee godhuuf karoora qabaatte bakka geessa saniifuu miidiyaa keessan gaafa akkas ture har'a garuu akkana ture abdii muruu dhabuun keessan jabaattanii irratti hojjechuu keessan wajii gurguddaa irra baasuun keessan kwaalitii waan babbareedduu oromoodhaan amma yeroo ammaa kana keessatti miidiyaan oromoo waan babbareedduu akka keessan hojjettanii kwaalitii sagalee viidiyoo editii waan hundaan hojjechuu hin jiru abdii yoo murree bakka guddoo geessanii jireenya keessan keessatti abdii hin murinaa ilmi namaa waan tagatanii gooneettan yoo gufannoon isin dura dhuftellee tattaafattaniituma bakka kalee yaaddan san boru goguudhaaf tattaaffii godhaan isin hin jaa isinillee jajjabaadhaa ammallee famaaleef jennaan oromoo hin qabnu nuti dhugaa himna hin jirtu oromoon miidiyaarra oromoo warra kan qabne qofaa jira malee oromoo waan bareedduu ta'eetu miidiyaarra jira yoo hin amma yoo ni filakkaa hinaan jaan takka faayisuun maal lakkaa habira haa hin lakkaa hin jiru wallaahi kanaafuu akka addunyaatti illee akka beekamtan jabaadhaan isin jaa. Itti sakka galata bulfaadho. Egaa hedduu tokko galatoomii dhugumatti waan ati kaaftee wantoota jajjabaadhaa keessatti dubartoota hodhaabtee jedhamte namni yoo sirriitti akka dhaggeeffatan ta'e waan hedduu nama fayyadu. Egaa mistariyaa Jaafar yookaan mukaanus hedduun keessan ni beektanii nama waan hedduu takkaan waartaa fi akkasuma waan nama barsiisullee hojjechaa turanii tiima isaaniitii fi akkasuma abbaa manaachi yaasanii wajjin jechuudha yeroo itti aanu kanatti aanee faamilii ishiitii wajjin. Inshaallah. Yoo biyya kana jiraatan wajjin isin dhiyeessan biyya biraa jiraatan illee gara olaanaatiin isin dhiyeessan inshaallah bakka guddaa kanarra caalu gahanii faamiliidhaan walitti deebite. Abbaa manaatii fi ilmaan ishiitii wajjin yeroo dhiyootti akka wal gartu hundi keessan bakka jirtanii waa'ee godhaa fi gara keenya ammoo nuti abdii guddaa qabna inshaallah rabbi waa yaada rabbiin nama dhorku tillee rabbi waa yaaddu hunda rabbi si milkeessu hin jenna yeroo itti aanu milkooyite faamilii teetii wajjin akka wal garuu abdiin qabaa yeroo shankee qaalii aartaa gootee amicha keenya kabajjee asitti nu argamuu keetiif ammallee irra deebi'ee galatuun isin jaa. Abshirummaa rakkoon qabu isinis galatoomaa nagaya jiraadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Forex Entertainment qophiin keenya poorkaastii har'aan tanaa kanan gammaa daawwachaa turtan kana fakkaata qophii keenya itti bashannaa akkasuma wantoota hedduu akka irraa barattanii fi hubannoo wantoota garaagaraa akka argattan shakkiitti kallee hin qabnu qophii keenya itti aanu hanga walitti deemnutti nagaan nu tura.